Guyaan koo geennaan Waaqayyo galata na baachise fuula keessan dura na dhaabe. Sila badira sinanko Sito nambufne naram fagane Ulfadu gofta Yesus ko Maqaan koo Gaaddisee Mijanaan jedhama kanan dhufee asuma Bishooftuu irraa jechuudha. Waaqayyo kan inni naa godhee 2015 jechuudha. Ji'a arfaffaa guyyaa gaafa facaasaa mana Kiimii ilaalamuu deemeen ture. Gaafani mana Kiimii ilaalamee waan hundumaa ilaalamee jedhu gadameessa keerra ixi jira. Inta'uu asitti hin dandeenyu jedhanii rifeerii naa xaafanii turanii hospitaala guddaatti naa xaafanii turanii jechuudha. Achi ani immoo guyyaa roobii irraa sagantaan jira waan ta'eef kadhachiifachuu man qaba malee achi hin deemu jedhanii as dhufee kadhachiifadhee namni Waaqayyoo ani waraqata koo baaddadeen achi sanan ta'an ture. Achi mucaan durbaa ulfa ji'a lamaa garaatii qabdu harka kee garaa kee irra kaadhuutii fi gaachi as ba'i gaafa saanaan jedhanii anis kunoo addana dhaabadhee harka koo garaa koo irra kaadheen as dhaabadheen ture. Maal siin jedhanii aba'u siin jedhanii hin ta'uu ennaani hin ta'u naan jedhanii hospitaala guddaa deemte malee naan jedhanii achi ennaan hin ba'u mucaan kee ati biliisadha deemi ilaalamii ati biliisadha naan jedhanii achumaan naqitaa naan jedhanii. Nan deemee guyyaa gaafa kamisaa dhaqee argachuu hin dandeenye dafinoo nan deemee hospitaala sana argachuu hin dandeenye torbee isaatti nan argadhe waan hundumaa ilaalamee nagaadha naan jedhanii nan galee guyyaa qaxaroo kootii numan deemaa nagaadha naan jedhu numan deemaa nagaadha naan jedhu guyyaan koo geennaan Waaqayyo galata na baachise kunoo fuula keessan dura na dhaabe Waaqayyoon guddisaatii naa gala. Miilla keessaniin dhaabadhaatii ulfinni isaa kan Waaqayyooti. Isa ogeessin danda'amu hin ta'u hin baay'ine Yesuus hin ba'u hin taa'ine harka keessan walitti buusaa iyyaaf horicaa gooftaadhaaf ililleetti dabalaa gooftaadhaaf. Namni tokko hin beeku baqaan ilaalamuu man deeme ulfa ji'a lamaa ta'e ilaalamuu deeme malee kan dhukkuba qabuyyuu hin beeku jechuudha. Ergan dee'ee booda immoo bakka gammachuunis natti dhaga'ame ani nagaa koodhaa mucaan koos nagaadhaa bakka Waaqayyootti baay'een gammada. Warra kakoo abdii kuttanii bakka Waaqayyoon yoom na fayyisa guyyaa Waaqayyoo yoomidha warri jettanii guyyaan isaa isiniif ga'a jechuudha. Amantiidhaan Waaqayyoo yoo eeggattanii amantiidhaan ija keessa Waaqarra yoo kaa'attanii inni furmaata isiniif laata jechuudha.